dhimma galii fi sassaabbii gibiraatiin wal qabatee hanqinoota jiru irratti kan mari'annu mee imaammatni mootummaan baasee ittiin hojjetaa jiru maal fakkaata gabaabinaan mee nu ibsaa dhimma galii fi sassaabbii gibiraa kanaan wal qabate. Akkuma beekamu biiroon galii Oromiyaadha riiformiiwwan taaksiidhaa imaammata bara baraan gaggeessaa ta'e kan dhufe riiformiiwwan taaksii naannoo Oromiyaadhaa kan hin gaggeeffame bal'inaan bara 1994dha. Riiformiin taaksiidhaa kan naannoo Oromiyaadhaa bara 1994 maddoota galii naannoo Oromiyaa maalirraa sassaabamaa galii Oromiyaa maal ta'uu qaba jedhamee riiformii bal'aan gaggeeffame waggaa gara 23 jechuudha. Sanii asitti riiformiin guddaan galii naannoo Oromiyaa irratti gaggeeffame jala bultii jijjiiramaatii fi barii jijjiiramaatii jechaadha. Barii jijjiiramaa jechuun jala bultii jijjiiramaa bara 2008 2009 10 jijjiiramaan booda immoo galii Oromiyaa hundi irraa jijjiiruudhaaf riiformiiwwan gurguddaa imaammata gurguddaa kunuu jirra olchaa jirra. Yommuu saniin keessatti raawwii galii Oromiyaa yoo ilaaltan bara 2013 biliyoona 37dha. Galii keessa dabalateeti biliyoona 39 sassaabne bara 2014 ammoo galii naannoo Oromiyaadhaa biliyoona 54 sassaabne jechaadha. Bara 2015 galii naannoo Oromiyaadhaa jijjiirama bu'uura riiformii waan imaammata waan gaggeeffameef biliyoona 83 sassaabne bara 2016 naannoo biliyoona 120 sassaabne jechaadha. Bara 2017 galii naannoo Oromiyaa keessaa biliyoona 205 sassaabuudhaaf karoorsine hanga ji'a 8 ammayyaa yeroo darbee qorannee ilaallee jirra biliyoona 125 sassaabnee jirra jechaadha. Kana jechuun ji'a 8tti raawwii galii naannoo Oromiyaadha kan bara dabree garaagarummaa biliyoona 2 sassaabnee jirra jechuudha. Kanaaf dhimmoonni imaammanni galiidhaan maal kan jedhu galii naannoo hundi irraa jijjiiruudhaaf imaammanni naannoo Oromiyaadhaa baasee hojjetaa jiru imaammata gurguddoo 10tu jira jechaadha. Imaammanni gurguddoo 10 keessaa inni jalqabaa kan biiroon galii imaammata galii Oromiyaa jijjiiruudhaaf meeshaan guddaan barbaachisan tokko fara inni yaadne dandeettii raawwachiisummaa cimsuu jechaadha. Dandeettii raawwachummaa cimsuu gaafa jennu hojjetaan biiroo galii Oromiyaa keessa jiru caasaa naannoo nama caasaa gara 18,000 qabna. Achi keessa naannoo caasaa namni 900 gara 9,900tti siquu qabna jechuudha. Kanaaf hojjetaan hooggansi biiroo galii Oromiyaa keessa jiru dandeettii raawwachiisummaa isaa yoo cimee akka nama tokkotti yoo irratti hojjenne galii Oromiyaadhaaf bu'uuraan jijjiirra jennee dandeettii raawwachiisummaa akka nama tokkotti qabnu hojjechaa jirra. Kanaaf namni hojjetaan galii keessa jiru waan gurguddoo 5 keessaa qaba jechaadha. Waan gurguddoo akkanatti hojjechaa jirra jechaadha. Tokko beekumsa. Hojjetaa beekumsa taaksii qabu horachuu bal'inaan irratti jennee ga'umsaa jirra jechaadha. Lammaffaan dandeettiidha. Dandeettii horachuu qaba namni. Galii sassaabuudhaaf dandeettii barbaachisaadha. Ogummaan barbaachisaadha. Gahoomuun barbaachisaadha. Naamusni barbaachisaadha jechuudha. Waan shanan kan hidhachiisuudhaaf biiroon galii Oromiyaadhaa imaammata ilma namaa yookaan hojjetaadhaaf xiyyeeffannoo kennu hojii hojjechaa jirra jechuudha. Inni lammaffaan akka imaammatatti galii guddisuudhaaf meeshaan guddaan itti fayyadamnu hubannoodha. Kamma qorannoo keessatti jechuudha. Hubannoon kaffalaa biraa qofa osoo hin taane uummanni bal'aan naannoo keenya hubannoo laachuu qaba. Dhimma labsiif dambii akkuma isin amma kaaftanii hubannaan qabnu kan jedhu kaasaa hawaasni gara gadiitti waajjirri keessan hubannaa uumuudhaaf dirqama qabamoo hin qabu jettanii yaaltu hammam hubannaa uumanii irratti yaaltu. Galatooma dhimma labsii dambii qajeelfamaa irratti hubannaa uumuun imaammata guddaa tokkodha. Dirqama yookaan mirga waan ta'u osoo hin ta'in carraan jiru hubannoo gahaa kaffala biraa uumuu qofaadha. Sirni taaksiin tortoruu sirna taaksii kaffalaan gibiraa ofii isaatii taaksii beeksisee kaffalti. Aangoon mootummaadhaan biiroo galii Oromiyaaf caasaa kan jiru hojii guddaan hojii ijoo mana hojii biiroo galii Oromiyaadhaan hubannoo kaffalaa gibiraaf hawaasa bal'aaf uumuudha. Asirratti hubannoo uumuu kun bifa addaatiin hojjetama. Tokko qaamaan ijaaraniiti hubannoo kennama. Kana jechuun sadarkaa qubatti adda bahee sadarkaan baan qubatti mirga dirqamsa gargar waan ta'eef sadarkaa aatii fi mirgi kan biraatiif dirqama isaanii kan biraati. Sadarkaan baan dirqama mirga dirqama sadarkaan caasaa fi jechaadha. Hawaasni dhaqqabsa jechaadha. Kanaaf hubannoo uumuun dirqama biiroo galii osoo hin taane kan mootummaan gurmaa'insa bal'aatti ijaaree daareektoreetiin gurmeessee hojiiwwan ijoo isaatiin kaa'ee garee godina irratti magaalaa irratti aanaa irratti daareektoreetii yookaan adeemsa barumsaa hojii bal'aa uumaa jira. Kanaaf carraan biiroon galii
dirqama hubannoo uumuu kan jedhu san ibsaa jira. Hubannoo uumuu waan sadiif kan barbaachisu. Waan sadiif sirna biroo taasiseet hubannoo kan barbaachisu waan sadiif. Tokkoffaan kaffalaan gibiraa mirgaa dirqama isaa beekee taaksii ofii isaatiin akka murteessu gochuu. Amma yaani kun yeroo baay'ee sirna lamatu jira addunyaa taaksii irratti. Sirna kaffalaan gibiraa taaksii isaa murteessee ofii beeksisee ofii kaffalchiisuuti. Sirna lammaffaan ammoo sirna mootummaan taaksii murteessee kaffalaan gibiraa qaqqabsiisee kaffalchiisuuti. Amma biyyi keenya Itoophiyaan naannoo keenya Oromiyaan sirnoota lamaan kana keessa sirni hordofu sirna taaksii murteessuu kan guutumaan guutuudhaan geesse kaffalaan gibiraati. Ofii murteessaa, ofii beeksisaa, ofii kaffala. Aangoon mootummaadhaa waan kaffalaan gibiraa murteesse beeksisee kaffale irra deebi'ee qulqulleessuu, ilaaluu, mirkaneessuu jechaadha. Kanaaf dhimmi hubannoo uumuudha. Dhimma nuti akka salphaatti ilaallu osoo hin ta'in jiraachuu biiroo galiitiif galii mootummaatiif toora xiyyeeffannoo tokkoffaan ta'ee sadarkaa lammaffaa qofarra kan ta'aa jiru dhimma hubannoo uumuu kaffalaa gibiraatii fi hawaasa Oromiyaa isaati. Kanaaf dhimma hojjaa jirra hanqinni ammoo jira. Hanqinni jira guddinaaf magaalaa irratti hanqina bal'aatu jira. Kaffalaa gibiraas akka inni ulfaataa sadarkaa A qubatti, sadarkaa B qubatti, sadarkaa C qubatti baasuu qabdi. Gosuma sadarkaa A ta'e immoo gosa adda adda baasuu manneen foonii, hoteelota, meeshaalee ijaarsaa, elektirooniks waan adda addaa akka tamasaa adda baasanii kennu namoonni suni hanqinatu ilaalcha. Kanaaf barumsi nuti barataa jirru bu'aa gosa jira, gosa jira. Parsantii 98dha. Oromiyaa keessatti namni ofii kan gibira kaffala. Waan salphaa miti. Oromiyaa keessatti parsantii 98 kaffalaan gibiraa Oromiyaa keessa jiru ofii isaatii dhufee gibira murteessee ofii kaffala. Parsantii 2 jechaadha kan mootummaan akka inni dhufee beeksisee kaffalu kan dirqisiisu jechaadha. Kanaaf uummanni keenya mootummaa hojii jira jechaadha. Galii kaffaluudhaan, beeksisuudhaan, kaffaluudhaan, beeksisee kaffalu, beeksisee kaffalu, beeksisee kaffalu. Kana gochuun bu'aa hubannoo nuti dhufee waan ta'eef wanti isaa waan baay'ee hojjetamee jira kan jedhudha. Garuu hanqinoonni bal'aa nuti achirratti argamu jira. Hundi irraa fuudhaaf isa wajjin taanee miidiyaa hundi hojjetamee isa. Qillaa sakatta'insa irratti bakka baay'eetti tokko dinagdee biyyaas warri miidhan jiru, hawaasas mootummaas warri miidhan jiru. Keessumaayyuu meeshaalee kontiroobaandii biyyaaf illee rakkoo ta'an, rakkoo nageenyaallee warra ta'an maallaqa fudhatanii dabarsuutu jira bakka baay'eetti. Odeeffannoo yookiin immoo qorannoo sanarraa akka argannetti jechuudha. Argannoo qorannoo keenyarraa. Bakka tokko tokkotti immoo nama dheekkamu, konkolaataa yeroo dheeraaf dhaabanii tursuu, warraa fudhachuu barbaadan rakkoo akkasiitu akka mudatu qorannoon sun argate. Mee kana irratti hubannaa maalii qabdu? Akkamitti hordofaa jirtu? Kallattiin gara fuuldura maaltu jira? Galatooma akka biiroo galii Oromiyaatti dhimma keellaadhaan wal qabatu rakkoo amma biiroo kominikeeshinii Oromiyaa qoratee dhiyeesse irratti rakkoon qorannoo sana agarsiise rakkoo sirriitti. Biiroon galii Oromiyaadhaa dhimma keellaadhaan wal qabatee rakkoon jiru maalidha jennee ji'a lama dura koree hundeessinee koree qorannoo dhimma keellaa Oromiyaadhaa jennee hundeessinee ture jechaadha. Koreen sun asiin kallattii bahaa guutummaatti deemee kan ilaalu, kallattii kibbaatti daangaa Oromiyaa keessa kan deemee ilaalu, kallattii lixaa hunda gara kaabaa kallattii Oromiyaa arfan deemee dhimmi keellaa wal qabatu maaltu jira cimina jiru maali hanqinni jiru maali jennee qorannoo sanii tiimeessuun hojii nuuf fidee jira jechaadha. Qorannoon nuti qorannee fi qorannoo isin qorattan guutummaatti wal fakkaata. Dhimma kanarraa kaanee rakkoo keellaadhaan wal qabatu maalidha? Biiroo galii Oromiyaadhaa keellaan akka biirootti qabu hundeessinee qaba. Galii naannoo Oromiyaa guddisuudhaaf jedhee mootummaan naannoo Oromiyaatti dhiyeessinee kan hundeessine keellaa torba qofaadha. Akka biiroo galii Oromiyaatti. Keellaa torba qofatu Oromiyaa keessatti biiroo galii Oromiyaadhaa madda galii ta'aa jedhee hidhamanii hundeessu keellaa torba qofaadha. Keellaan torban kun Harargee Bahaa keessa keellaa 3 qabna. Dandargoo irraa qabna, Awwadaa irraa qabna, Baaqillee irraa qabna. Galii Jimaadhaa akka madda galii guddatti kuwaan laalluuf saniif achitti hundeessinee jira jechuudha. Harargee Bahaa irratti iddoo lamatti qabnaa gurguddaa fi baay'insa Harargee Bahaa Harargee Lixaa gidduu keellaa tokko hundeessinee jira jechuudha. Keellaan jaaffaan godina Arsii Lixaa naannoo magaalaa Shaashamaniitii fi aanaa Arsii gidduutti keellaa guyyaa irratti beekamtu achitti hundeessinee jira jechuudha. Shawaa Kibba Lixaa irratti keellaa tokko dhimma Jimaadhaan qofa jira. Kanaaf keellaan nuti hundeessinee torba qofaadha. Madda galii sirrii hin fidamne akka mootummaa addamanii dhuguma nuuf fudhatan jiru jechaadha. Keellaawwan kana ala gaafa tiimiin kun qorannee sakattaanu dhimma kottee galii kottee sassaabuu jedhu yaadamee galii kottee galii mana kottee sassaabuu jedhuuni keellaa naannoo Oromiyaa naannoo 401 jira jechuudha. Keellaa 401 naannoo Oromiyaa keessa dhimma kottee wal qabatee buusii fi fe'uudhaan wal qabatee keellaa jiru keellaa 401dha. Isa kan sirriitti ragaa isaa dhiibdallee qorannee
mootummaadhaafis rakkoo ammayyaa kan walqabne dhiyeessine mootummaan naannoo Oromiyaadhaa kallattii ifaata kennee jiraachaa. Tokkoffaa keellaan naannoo Oromiyaa keessa jiru sochii dinagdee Oromiyaatiif madda galii ta'aa jira moo madda galii ta'aa hin jiru. Rakkoon annaamusummaa jira hundi kun qorannoodhaaf amma mirkanaa'eef mootummaan naannoo Oromiyaa ifatti kallattii isaa jechuudha. Keellaan naannoo Oromiyaadhaa torban kana alatti sababa buusuudhaaf fe'uuti sababa kottee jiru godinaalee hunda magaalaa hunda aanaa hunda ganda hundatti namni sochii dinagdee kan goone gochuutu sirriiru waan hin taaneef haa ka'u jedhamee jechaadha. Kanarra kaanee keellaa 330 galchuunee jira akka mul'atti keellaa 330 keellaan gara 60 wayii hafaa jechaadha. Amma keellaan sun kaafee kun mataa isaa waan tokko hafee jechaadha. Kottee sassaabuudhaaf dirqama qabna waan ta'eef galii Oromiyaa keessaa albuuda cirracha dhagaarraa kottee sassaabu waan qabnuuf buusuu fi feesuu kan jiru kana sassaabu waan qabnu dirqama dhimma galii guddaadha kan jiru jechaadha. Kanallee miidiyaan kamiinuu akka beeku qabu caasaan galii beeku qabu dhimma kottee galii kottee argachuudhaaf keellaa Oromiyaa keessa hin barbaachisaa jedhee mootummaan naannoo Oromiyaas biroon gadi maalitti nama keellaa kan barbaachisu dhaabdee alseerummaaf seerummaa isaa mirkaneessitee yoo seera qabeessa ta'e seerummaa isaa mirkaneessitee alseerummaa ta'e nuti kaffattee hojjeta oolchuudha. Dhimma galiitiif jechuudha. Kan nageenyaa, kan daldalaa, kan seera qotuudhaan waan beektu kan ta'e dhimma galiitiif jechuudha. Dhimma buusuu fi irratti keellaan barbaachisuudha. Maaliif kaayyoon keellaa dhaabuudha. Konkolaataa dhaabuudha kaayyoon keellaa jedhamu kun dhaabuudha. Galii kotteedhaa iddoo lamatti sassaabamu. Tokko iddoo fe'umsaati. Iddoo meeshaa fe'u albuudota bakka illee albuuda fe'u. Fe'uudhaaf ammoo konkolaataa uumamaan dirqama isaa dhaabbata. Dhimmi nageenya yoo hoogganne galii Oromiyaadhaaf fundamentaal akkana jijjiiramu shakkiin qabnu bakka deemsaa jirra. Hanqinni ammoo jira wanti isin argitan waan sirriitti kan jiru dabaluu barbaadee filatamu. Akka biiroo daldala Oromiyaatti kellaa kanaan wal qabate keessumaayyuu kiiloomeetira 100 fa'aa bakka itti hidhamee namni konkolaachisaan illee deemuu dadhabee mufannaa keessumaa madda kumii hawaasaa ta'e jechuu dandeenya iddoo baay'eetti nus deemnee argineerra waan ta'eef kanaan wal qabatee tarii biiroon daldala Oromiyaa wanta beekuuf dhimma sanarraa immoo akka biyyaatti bu'aa qabamoo hin qabu madda kumii hawaasaa ta'eera waan ta'eef sanarratti waan beektan yoo jiraate dabaltanii gaaffii itti aanutti dabarra. Akka biirootti kallattii mootummaan kennee jira. Kellaan akka mootummaa Oromiyaattis haa ta'u akka biyyaatti daldala seeraa alaan wal qabatee kan jiru kuni kan federaalli irratti to'achaa jiru hingaa jedhamee kallattii waan kennameef kellaawwan qabnu 11 sun akka ka'an goonee jirra jechaadha. Isa duwwaa miti kellaa nu qabnu alas akkuma sila kaa'aa ture magaala tokko keessatti ba'aaf galarratti illee kellaa finyoo diriirsanii sochii oomishaa danqaa turameera jechaadha. Kanarraa kan ka'e kallattii mootummaan gadi buuse sana fudhannee godinaalee keenya 21 fi bulchiinsa magaalaa qabnu 23 fi gadi buufne yeroo ammaa akka keenyatti kellaan daldala seeraa alaa to'achuudhaaf maqaa jedhuun jiru akka ka'u goonee jirra jechaadha. Haa ta'u garuu ka'eeraa yoo jennee ammallee hanqina akka jiru hubannee jirra jechaadha. Kanumarraa kan ka'e torbee lamaan darbe kana sektoroota dhimma laalu komishinii poolisii Oromiyaa abbaa alangaa Oromiyaa fi biiroo keenya taane garee 3 karaawwan kellaan baay'een jira jedhamee adda bahee kana karaa asiin Adaamaarraa qabee amma Baabbileetti kan jiru kana ilaallee jirra. Asiin karaa Mooyalee kanas amma Mooyaleetti ilaalamee jira. Asiin karaa Gujiis amma Gujiidhumaatti ilaalamee jira jechaadha. Yeroo koreen kun gadi bu'ee duubdeebii akka biirootti nuuf fidee dhufes ilaallee jirra gabaasa isaanii. Iddoo baay'eetti kellaan kun ka'eera. Kellaan seeraa alaa kun ka'ee jira. Ammas haa ta'uuti kellaawwan muraasa maqaa kotteetiin maqaa nageenya eeguutiin akkasumas immoo maqaa galii sassaabuutiin kan jiru jira jechaadha. Akkuma sila biiroo galii Oromiyaarraa ka'e warra seera qabeessa ta'an keessumaayyuu Jimaa Arargee hojii wal qabatee qaraxa sassaabuudhaaf kan biiroon hundeesse hojii isaaniirra jiru san akka itti fufu
akka biiroo keenyaattis hin beekama jechaadha. Haa ta'u garuu maqaa kotteetiin maqaa nageenyaatiin dhaabanii iddoo adda addaatti rakkisuun kun hin jiru waan ta'eef godinaalee keenyaaf ammas iddoo deebiin kun ilaalamee gabaasni kun ilaalames godinaalee fi magaalaa keenyaaf kellawwan jiran kun atattamaan maqaa qaraxaatiin kan jedhamu maqaa kotteedhaan kan jedhamu kun akka ka'u goonee jira waan ta'eef akka biiroo keenyaatti kellaa qabnu tokkollee kan hin qabne ta'uusaa ilaalleerra bu'aas akka hin qabne ilaallee jira jechaadha. Akkasumatti nama rakkisuurraa ala uumaa bu'aa akka hin qabne bira ga'amee jira waan ta'eef kellawwan kun akka biiroo keenyaatti akka ka'an goonee jira jechaadha. Dhaabbileen daldalaa tokko tokko maal godhu keessumaayyuu galii mootummaa ol guddisuudhaaf vaatii akka kaffalan galmaa'anii erga hojiitti galanii booda vaatii kaffaluu dhiisanii bu'aa ofii giddu galeessa godhatanii bu'aa yookiin immoo dinagdee biyyaa warra miidhantu jira bakka baay'eetti hordoffii hedduun irratti hin taasifamne keessumaayyuu warra waajjira daldalaa wajjinis haa ta'u warra galii wajjin hariiroo cina galaa qabu kan jedhu daldalaa giddu jira kan jedhu qorannoon kun kan argisiisu isaan gidduu deemanii hariiroo cina galaadhaan waliin dubbatanii vaatii yookiin immoo nagahee sana otoo hin kennin bitaa gurguraa oolu bakka hedduutti kun argameera qorannoodhaan kan argame jechuudha magaalota hedduu keessatti argameera dhaabbilee gurguddaadha dhaabbilee daldala gurguddaatti galii guddaa biyya kanaaf galchuu kan danda'an vaatii immoo silaa mootummaaf galuu qabu sana seeraan kan galmaan sana deebisanii ofii isaaniif godhatan kara cina galaa ofii duroomuudhaaf jedhanii kana irratti hordoffii hammamii gootaniittu hubannoo akkamii qabdu. Akka yeroo galii Oromiyaatti qorannoon biiroo keessan gurgurtaan kafattoonni biraa sadarkaa aataaniiti galmaa vaatii ti'ootii ta'an nagahee keenyaan jiran harcaatitu jira jedheeti qorannoo dhiyaate qorannoo sirrii waan qabatu jechuudha. Dhimmi kun sirriitti ilaalamuu kan qabu galii keessatti nagaheedhaa jennee jalqaba hin qabne nama tokko fallee nagaheedhaa jechuudha. Galiin amma vaatiin jennu tajaajila qabeenyaa ti'ootii jennu kunneen galii kaffalaan gibiraa waan argatirraa mootummaa kaffaluuti. Galii uummanni bal'aan waan biterraa waan gurgurirraa tajaajila biterraa kennaaf biterraa mootummaadhaan galchi jedhee imaanaa kaffalaa gibiraatti kennu jechaadha. Kaffalaa gibiraatiin ga'een isaa bakka bu'u jechaadha. Bakka bu'eeti waan uummanni mootummaadhaan galchi jedhe galchuu jechaadha. Kun seera taaksii keessattis seera yakkaa keessattis imaanaa jedhama jechuudha. Imaanaa kana kaffattoonni gibiraa hubannoo osoo qaban osoo hin beekin darbee bakka tokkotti nagahee kennaa jira. Kanaaf seerri taaksii keessatti maaltu jira? Galmaa vaatii ta'ee ti'ootii namni dirqama nagahee kennuu qaba. Bittaan inni eessaan bitu nagahee qofaan bituu qabaadha seerri. Jarrummaan jechuudha. Kaffalaan gibiraa lakkaa'aa ta'ee baan nagahee ala bittaa kamuu raawwachuu qaba. Bittaa hoogganuu jecha bittaa. Nagahee bittaa raawwachuu qabu. Lammaffaan gurgurtaa. Waan bite gaafa gurguru yookaan tajaajila kennu nagahee ala kennuu qabu. Achi keessatti agarta imaanaa mootummaan hawaasni mootummaa kenne nagahee irratti mul'ata waan ta'eef. Nagahee irratti mul'atu taanaan nagaheen kennamu taanaan maallaqni sun kiisii nama dhuunfaa jechuudha. Sadaffaan kennaa. Kaffalaan gibiraa kennaa namaa kennuu danda'a. Uffata namaa kennuu danda'a. Kennama kennus kennaa gahee uffata kennuusaa kenna malee parsantii 15 waatii yookaan ti'ootii san murii kennaa jechuudha. Waan sadii bittaa gurgurtaa kennaa. Waasni kanarratti namni nagahee kennuu qaba. Namni gosa qabachuu qaba. Amma Oromiyaa keessatti biiroon galiidhaa rakkoon nagahee kanaan akkamitti fuulduraa kan jennu hojii sabaa hojjechaa jirra. Teekinooloojiidhaan nagahee hoogganuu sirnoota baay'ee mirsaa jirra. Hanga sanitti garuu hordoffii manaa mana hin taasifne jechuudha. Kaffalaa gibira sadarkaa galmaa vaatii Oromiyaa keessa jiru. Ti'ootii Oromiyaa keessa jiru. Baay'inni isaanii warri kaashiristirii qabu gara 33 ta'a. Yoo laatte jechuudha. Kaffalaa gibira 33 kana hojjetaan biiroo keessa akka jiru mana isaa deemee gurgurtaa nagahee akka raawwannu hubannoo uumaa barsiisaa adabbii tarkaanfii bulchaa irraa deemuutu kan qabaadha. Amma marsaa meeqa deemnee Oromiyaa keessatti kan jedhu ilaallamu harka yookaan marsaa 815 deemnee jirra. Yeroo 815 fi 193 mana namaatti deebinee hordofnee jirra. Kana jechuun kaffalaa gibiraa tokkotti yoo danda'ame guyyaa hojii 22 keessatti hojjetaa waajjira galii biratti argamaa jira. Guyyaa hojii 22
guyyaa 815 marsaa 815 fi 193 yoo guyyaa hojiitiif baay'ina kaffalu yoo kenne guyyaa 22tti yoo xiqqaate sa'a tokko soo ta'e nama vaatii galmaa yoo ta'e guddaa argamu qaba. Argamaa illee marsaa 800 1,193 guyyaatti nama tokko bira argamnee laaluu hordofuu dirqama. Ifaajee qaba. Sirni isaa ammayyaa qaba. Itti deemaa jiran sirreessi. Adabbii bulchiinsaa qofa kaffalaa gibiraa na hordoffii taasifne nagahee murre adabbii bulchiinsaa qofaadhaan kaffalaa gibiraa 3,780 qoratii fuudhee jira. 3,780 qoratii kan nagahee murre adda baafnee guutuu ormaa qarshii miiliyoona 228 galii mootummaatti argamu guutuu jira. Adabbii bulchiinsaa qofaadhaan. Samii ala tarkaanfii seera baay'eetu jira. Kan biiroo galii aangoorratti qaba. Dhaabbata Saamsuun farmii dara gochuun mana banne waggoruun waan kirraa maallaqanii fuudhuun kaffalaa gibiraa naannoo 8,470 jira. Tarkaanfii bifa adda addaatiin 8,470. Waliigala kaffalaa gibiraa 12,200 naannoo 51 ta'u biiroon galii oromiyaa tarkaanfii tuftee jira. Kaffalaa gibiraa 12,000 gara 30,000 qabna achi keessaa jechaadha. Maallaqni galii irraa ta'e naannoo biliyoona 1.042 jechuudha. Enforcement maallaqaan galii mootummaa Oromiyaa amma jiru 145 keessaa biliyoona 1.042 ta'u tarkaanfii fudhannee jechaadha. Yoo kaasuudhaatti ta'e malee Itoophiyaa keessatti mootummaa federaalaa dabalatee naannolee yuutu dabalatee kaffalaa gibiraa hordoffii adabbii bulchiinsaa kaffalaa gibiraa 12,231 irratti buusee biliyoona 1 sassaabee jira. Hojjechaa jira. Kana maaliin hojjenna seeroon isaa jira. Labsiin jira, darbiin jira, qajeelchuun jira. Gurgurtaa tokkoof 1,100. Gurgurtaa tokko nagee ala yoo raawwate kaffalaan gibiraa 1,100 ta'uudha. Adabbii 1,100 Itoophiyaa guutuu keessa jira. Biiroon galii Oromiyaa caasaan godinaaf magaalaadha. Wanti Oromiyaa itti jijjiiru keessa yoo jiraate adabbiin bulchiinsaa nagee hin kennu taanaan imaanaa nyaachuu waan ta'eef. Seera yakkaa keewwata 776 irratti amaanaa hir'isuu cimaa waan ta'eef yakka dabarsuun dirqama ta'a. Galii qofa irraa sababuuti. Wanti adda boone maali? Kumni dhibbaa Oromiyaa irratti hir'u. Caasaan galii godinaas kan magaalaas sirriitti wanti beekuu qabu hooggansis uummanni Oromiyaa siiftuu yoo qabu gurgurtaa nagee alatti raawwatameef 1,100 tokkoon gurgurtaatiif tokkoon yoo lama godhe 1,100 yoo sate 1,100 baay'istaa jira gurgurtaa isaatiif maal gurguree waan xiqqaa isaa gurguru waan guddaa isaa gurguru. Naannolee biraatti adabbiin kun hin qaba. Wanti Oromiyaa adda godhachaa naannoon federaalii kaasa fakkeenyaaf qajeelfama hin gadda baasan jechuudha. Naannolee biraa kaasa adabbiin buusaa parsantii 30 kaffalchiisaa 1,100 keessaa 30 kaffalchiisee 70 kaffalchaa jiraatee isaa jechaadha. Biiroo galii Oromiyaatti caasaa keessatti kun hin danda'amu. Ta'uu hin danda'u. Gochicha adda baasu maaltu gurguramee maaltu bitamee yoomii eessatti kaje qulqulleessuudha. Dhuguma nagee ala raawwatanaan 1,100 buusuudha. 1,100 kaffalchiisuudha. Cime taanaan sadarkaa lamuu ta'e parsantii isa dabalaa deema. Haga 5 yoo deeme daldala keessaa baasuudha. Hanguun daldala keessaa baasu kan biiroo daldala jechuudha. Kanaaf caasaan keenya sadarkaa 3-4 namni hin baratu yoo ta'e tarkaanfii isaa fudhataa yoo deeme keessaa baasuu ni dandeenya. Kanaaf dhimma nagee wal qabatee akka durii sammanni maxxansaa tokkoon magaalaa godinatti aanatti akka ta'u deemu godin maxxansaa ol fudhannee jiraachuu QR code maxxansi Itoophiyaa keessa jiru amma booda karaa QR ta'an ta'achaa teekinooloojiidhaan ta'achaa mirgi yookaan dirqamni kaffalaa gibiraa gaafachuudha nagee paadii amma kanaan barbaada jedheeti. Online biraan asalaamitti dhiyeessine hin maxxansinaa jechaadha. Achirraa fuunee kaffalaa gibiraa qabsinaa jechaadha. Kanaaf dhimmi nagee wal qabatu kennuu qabu nagee soobaa maal jiruuni hundi irraa hiikuudhaaf sirna voice goonee jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjechaa jirra. Bakka hedduutti tokko nagee malee galii sassaabutu jira kan jedhu argannoon kun qorannoo kana kan argisiisu. Sana malee immoo nagee malee sassaabuunis jira. Nagee seera qabeessa hin taaneenis kan sassaabantu jiru. Maaliif nagee seera qabeessa yeroo jennu bakka itti maxxanfame kan hin beekne nageen sunu eenyu qaamni maxxanse kan hin beekamne nagee fakkeessanii kan ittiin sassaabantu akka jiran qorannoo sanaan adda ba'eera. Odeeffannoo ammamii qabdu hordoffii akkamis gootaniittu kan irratti maal jettu? Galii naannoo Oromiyaas kan biyyaas kan Itoophiyaa addunyaallee sassaabuudhaaf wanti guddaan nagee hoogganuudha.
nagee hoogganuu maammata galii naannoo kana tokko soqochaa. Kanaaf nagee hoogganuu gaafa jennu nagaheen galii naannoo Oromiyaadhaa maaliin bula maaliin hoogganama kan jennu gosa seerotaa kudhan kennaacha. Dhimma nagee qofaarratti nagee hoogganuu maxxansuu qaqqabsiisuu waan maxxansa nama deebi'ee ootii kunis sassaabu wal qabatee labsiiwwan qajeelfamoo dambiiwwan fudhantu jira jechaadha. Labsii 202 jira, 203 jira, taaksii qabeenyaa jira, tiiwutiin jira, biizaas taaksiin jira, dambiiwwan nagee wal qabatan dambii bulchiinsaa jira, qajeelfamoo nagee heeraa 38 246 37 waliigala labsii dambii qajeelfamoo dhimma nagee naannoo Oromiyaa itti hooggannu gaafa jira jechaadha. Kana hunda irratti labsii ibsuu waan tarreessuu barbaadeeti. Dhimma nagee irratti wanti jedhamu ramee labsii kanaan taa'e galiin naannoo Oromiyaadhaa nageen ala galiin sassaabamu jiru jechaadha. Galii naannoo Oromiyaa keessatti nagee ala sassaabamu hojummaan qaawwan silaa ittiin eeyyamu hin jiru jechaadha. Nagee ala galii sassaabamu sirrii jechaadha. Kun maalidhaa tumaa seeraa keessa jiru. Labsii 202 gaafa laallee galii naannoo Oromiyaa hundi nagee qofaadhaan akka sassaabamu. Labsii bulchiinsa 203 gaafa laallu galiin naannoo Oromiyaa nagee ala kan sassaabamnee fi qaamni nagee ala sassaabamu yoo jiraate akkaataa gosa nageetiin amma nageetiin kan itti gaafatamu isaan barsiisaa. Qajeelfama nageen akkamitti hojiirra oolaa kan ibsu sirriitti kan jiraatu. Kanaaf galiin naannoo Oromiyaa galii diidaa ta'u, galii mana qopheessaa ta'u, galii keessaa ta'u. Kana ala darbee ammoo buusiiwwan bifa adda addaatiin aangoo biiroo walitti alatti sassaabaman isaa ta'u. Wanti galii mootummaatiin wal qabatu, wanti mootummaatiin wal tuqu nagee malee akka sassaabne ifatti ta'ee jiraachaa. Kana dabree dhimmoonni darbee mul'atu hin jira kan jedhu sirriitti adda baasuun barbaachisaadha. Amma galiin biiroon galii Oromiyaa aangoorratti qabu 3. Galii diineeti. Biiroon galii Oromiyaa gurmaa isaatiin labsiidhaan heera mootummaa keessa 75 kaasee hanga 100tti kan jiruuf labsiiwwan taasistiin bulchinu danda'u ittiin jiru wajjin wal qabatee dhimmi nuti aangoorratti qabnu waan 3. Tokko galii diineeti. Galii diinee irratti aangoo kan qabu biiroo galii Oromiyaatiif caasaa. Hojummaata nagee wal qabu isaa ta'u bulchiisaan illee haa ta'u waan kan hundi hoogganuu aangoo qabna. Aangoo beeraa qabna, aangoo seeraa qabna jechuudha. Lammaffaan galii mana qopheessaa. Maddoota galii mana qopheessaadhaan gulantaa hundarraa hoogganuu, aangoo sassaabuu, aangoo bulchuu kan hunda qabna jechuudha akka jiru Oromiyaatti. Sadaffaan aangoo nuti qabnu kan bakka bu'iinsa seektoraa kanneen galii keessoo waan jedhamu isin dabalatee jechuudha. Biiroo kominikeeshinii dabalatee, miidiyaalee dabalatee. Manneen hojii mootummaa galii keessoo qaban biiroon galii bakka kennu jira. Kanneen hundarratti nagee qabna. Amma buusuu adda addaa jira. Kan mootummaan hojii misoomaa guddina baay'ee biyya milkeessuudhaaf aadaa sabatti deemuu qabna, gargaaruu qabna jedhee buusaa gonfaa tajaajila mana murtii aadaa buusuu adda addaa jira jechuudha. Kan yaadaa fi galii walitti qabuun barbaachisu. Seera isaallee garaagaraa, dambiitti hoogganullee garaagaraa, gurmaa isaallee garaagaraa, manneen hojii hoogganessi garaagaraa galii walitti qabatu jechuudha. Adda baasaa yaaduu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf dhimmi kun yoo galii sassaabde malee buusuu adda addaa sirraan fuunuu, buusuu adda addaa bifa adda addaatiin kan biiroo fayyaa, kan biiroo daandiidhaan, kan sektора adda addaa kana walitti fidanii ispoortii, fannoo diimaa jedhamee walitti fidamu kana wajjin wal qabate buusiin nutti baadhate. Caasaan galii ammoo galii kana kan fuunee walitti qabnee fuunuu kan jedhutu waggoota lamaan kana gongommee uume jechuudha. Kanaaf akka biiroo walii walitti qorannee maddoota galii sadiin karaa adda baasanii buusiiwwan sektoroonni ofiisaatiin buusa adda adda bahuu qabanii fi maaliif labsii dambii gurmaasa adda bahee jiru waan ta'eef mootummaa dhiyeessinee mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmicha sirriitti hubatee buusiin kunniin of danda'anii sektoroodhaan akka sassaabamanii fi biiroon galiidhaan hojii sadii biratti galiiwwan sadii irratti akka hojjetu godhamee murteen yeroo darbe naannoo torbaan lama keessatti maddee jira. Achi dhaabbannee hooggansa keenya kan guddinaa kan magaalaadha. Hanga dhanaatti galiiwwan sadeen alatti galii kanneen yoo namni fedhe buusii haala kaffallee maal ta'e Oromiyaa keessatti akka dhaabbatu kallattii kennee jirra. Iddoo dhaabbannee jira yoo ta'e madda galii buusii adda addaa qabanii galii sirraa fuunu jedhanii galii mootummaa duubatti harkisuun, galii diinee duubatti harkisuun, galii mana qopheessaa duubatti harkisuun, inumaayyuu baasii gosa adda addaa yeroo tokkotti uummata irratti bu'aasanii uummanni akka gongochuun sirrii akka hin taane kallattii kennee hoogganaa jirra. Bakka tokkotti maal godhan sinitti fakkaate qorannoo kanaan kan adda baafne qooda fudhattoonni kan kaasanii
galii sana walitti qabsiisaniiti kan barreessan buusaa gonofaas yoo ta'e ispoortiis yoo ta'e fannoo diimaas barreessaniitu kan gibiraa baankii siinqeetti akka kaffalan kan sanaa garuu dhuunfaatti akka irraa fuudhan gaafatan sanan ta'u yoo ta'e kan gibiraas sinirraan fuunuu kan jedhu hawaasni bakka baay'eetti komii kaasira waan ta'eef yoo rakkoon akkasii mudate hawaasni maal gochuu qaba jettanii yaaddu amma kan. Komiin uummanni kaasu guddaa sirriiti. Komii qabatamaa lafa irra jiru kana waan haaluu qabu. Ta'uu kan qabu wanti gurraatti waaqata. Akkuma qorannoo keessatti agarsiise abboonus qorannee galii idileef mana qopheessaaf galii naannoo Oromiyaa argachuu qabdu irratti iyyuu hancaatii bal'aa kan uumaa jiru. Namni buusoo adda addaa kana kaffal gaafa jettuun galii mootummaa sanis fudhatee malatti akka galaa jiru. Raawwii majjii saddeetii keessatti hancaatii hamma uumame kuusaa bu'uuraa ta'uu isaa hubanneet galii idilee galii mana qopheessaa galii kana alatti galii biraa baadheessanii kennanii kan akka dhaliitti kaffalii deebi'achuun biiroo galii Oromiyaa fi caasaa keessatti akka dhaabbatu kalatti kennee jira. Kanaaf uummanni godina 21 qabna, magaalaa 23 qabna, aanaalee 300 gara 50tti qabna, sektara galii sassaabu gara 450 olii qabna. Waajjira galii sassaabu caasaa akka zarkaadha. Waajjiroota kana keessatti namni sababa buusii adda addaatiin galii kaffaluu dhabuu sirrii waan hin taaneef galii irraa fuudhuu qabu. Ga'een isaanii galii diilee qofa irraa fuudhuu, galii mana qopheessaa irraa fuudhuu. Iddoo garuu barbaachisetti akkuma sektara kamuun gargaaru nullee gargaara jecha. Indoomiin barbaachisa waan ta'eef biyya tokko wajjin bulchaa jira waan ta'eef naannoo tokko wajjin jira. Wal gargaaru aadaadha waan jiru. Biiroon galiis buusaa dhuunfaa gargaaruu ni danda'a. Taayii lamuu gargaaruu ni danda'a. Garuu hojii ijoo biiroo galiitiin walitti qabsiisanii hojii qindoominaa isa yoo raawwatte malee galiin kaffalamu galiin finnoo jechuun suni sirri akka hin taane gosatina. Inni jirra odeeffannoo ammas hordofaa jirra iddoo argannetti sirriifa muraasa keessaa hojjeta. Kallattii mootummaa tuqaadha. Mootummaa naannoo Oromiyaadha. Biiroon galii Oromiyaadha bakka bu'aa mootummaati. Kallattii ammoo caasaa isaa hunda kaa'ee jira. Caasaan kallattii kana ala deemu jira taanaan kallattii fudhachuudhaan wanta. Akka biiroo daldalaatti aangoon nuuf kenname dhimma daldala seera alaa wajjin wal qabatee dhaabbileen daldalaa keenya akkamitti hojii daldalaa raawwachaa jiru seera qabeessa moo seera qabeessa miti kan jedhu kanarratti gara caalu kan hojjennu haa ta'u garuu amma dhimma isin kaaftanii wal qabatee baatii warri galmaa'anii nagahee malee hojjechaa jiran nagahee hin kennine bittaaf gurgurtaa raawwachaa jiran nagahee malee kan gurguraa jiran yeroo adda addaa hordoffii fi to'annoo taasifamuun adda baasaa tureera. Adda baasaa waan ture akkaataa aangoo keenyaatiin wantoota tarkaanfii irratti fudhachuu qabnu tarkaanfii bulchiisaa fudhachuudhaan tarkaanfii seeraa akkaataa itti fudhatamuu qabu qaama dhimma ilaalu wajjin qindoominaan wantoota hojjetamu waan guddaa jirachaa. Keessumaayyuu abbaa alangaa wajjinis biiroo galiiwwan Oromiyaa wajjinis qindoominaan hojii kana galmaan ga'uu keessatti nagahee qaamni kennu qabu keessumaayyuu warri baatii galmaa'aniif dhiyootii galmaa'anii hojii daldalaa kan hojjetanii akkamitti galii biyyaa haa ta'u galii naannoo kana guddisuu danda'u kan jedhu kanarra seera qabeessa ta'anii hojjetamaa jiru moo hojjetaa hin jiran kan jedhu kanatti hordoffii fi to'annoo guddaadha kan nu godhaa jiru. Kana immoo qaama dhimma ilaalu wajjin hin taane daldaltoonni seera alaa kun akkaataa isaan gara seeraatti dhufanii nagahee qaama barbaaduuf nagahee kennuudhaan akka qaban isaanis nagaheedhaan bituu akka qaban hojjechaa jira. Nagaheedhaan bituuf gurguruun galii duwwaadhaan miti seera qabeessummaa daldalaallee hin mirkaneessadha. Fakkeenyaaf gatii dabaltee gurgurtee ta'a jettee dubbachuudhaaf kan itti ilaaluu qabdu nagaheedha jecha. Meeqaan bittee ammam immoo itti gurguraa jirta bu'aan kee immoo ammam kan jedhu sana ilaaltee tarkaanfii fudhachuudhaaf illee nama gargaara jecha. Kanaaf naannoo sanatti warra rakkina qaban tokko lamaan adda baafamee irratti hojjetamaa jira. Haa ta'u garuu immoo ga'aadha jechuudhaaf hin danda'amu jecha. Hojjetoonni keenya sadarkaadhaan jiranis amma danda'amaa ta'etti hordoffii kana gochaa jiru. Akkaataa barbaadamu sanaan immoo qindoominaan socho'amee rasasaabdummaarraan alnamusummaa kanarraa bilisa ta'anii hojjechaa jiru hojjennee rakkoon hanqinni jiraachuu malachaa. Kanammoo duukaa buunee hordoffii deeggarsa barbaachisaa ta'e godinaalee keenyaaf magaalaa keenyaaf goone akkaataa isaan gara seeraatti dhufanii galii naannoo ta'e maddisiisuu qaban akkaataa itti maddisiisuu qaban qindoominaan hojjechaa jirra. Kanammoo caalmaatti hojjennee kan hojjennu ta'uu fi kan itti fufnu ta'uu isaati.
tarkaanfii fudhachuu waan jiru kaastanii turtan tarii seerri maal jedha daldaltoota alseerummaa akkasii dalagan kana tarkaanfii akkamii fudhachiisa tarkaanfii fudhatamu sun maal fakkaata maal adabsiisa hawaasni maal gochuu qabame yoo rakkoon akkasii isaan mudate. Tarkaanfii lama fudhachuun danda'ama tokko tarkaanfii bulchiisaan hin fudhatamu akka biiroo keenyaatti kan fudhachuu dandeenyu tarkaanfii bulchiisaati. Tarkaanfii bulchiisaa waa jennu guruu ta'uu danda'a akeekkachiisa barreeffamaa kennuu danda'a gara hedduu kan ta'an tarkaanfii bulchiisaa kan fudhannu akka biiroo keenyaatti hin jiru. Haa ta'u garuu sanarraa ol yoo ta'e tarkaanfii seeraati jechuudha. Tarkaanfii seeraa adabbii hidhaa ta'uu danda'a, adabbii qarshii ta'uu danda'a. Kanaan wal qabatee labsii mataasaa danda'e labsii galmeessa fayyamaa 980 irrattis kan taa'ee jira. Isa qaama dhimma ilaalu wajjin taa'amee tarkaanfii seeraa fudhatamaa jira jechuudha. Kanaaf qaamni hawaasaa rakkoowwan iddoo jirutti eeruu nuu kennuu danda'a jechuudha. Rakkoon kun jiraachuusaa eeruu yoo nu kenne jenne karaa caasaa keenya sadarkaadhaan jiru tarkaanfiiwwan jedhaman sana akka biiroo keenyaatti tarkaanfii bulchiisaa fudhachuudhaan gara seeraatti immoo akkaataa dhiyaachuu danda'u qaama dhimma ilaalu abbaa alangaa wajjin hin taane gara seeraatti akka isaan dhiyaatanii adabbii barbaachisaa ta'e fudhatamu gochuu hin dandeenye waan ta'eef eeruun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf kanarratti hojii guddaa gara fuulduraatti wajjinis taane qaama dhimma ilaalu wajjin hin taane hojjechuu qabna kan jiru kanan qaba. Shallaggi murtii gibiraan wal qabatee galii nama dhuunfaa kan giddu galeessa godhate ta'uu qaba. Qajeelfamnis dambiinis kan jedhu bakka hedduutti garuu gara gadiitti godina magaalaa irratti galii fi qabeenya keenya giddu galeessan godhannee kan jedhu qooda fudhattoonni yeroo ragaa keenya funaannu kan guutanii keessumaayyuu galiin yookiin immoo gibirri mana jireenyaa irratti kaffalamullee baay'ee ol ka'eera. Labsii maaliidhaanii kan jedhu maal jedha labsiin attamitti gibirri yookiin immoo galiin kun namatti murtaa'uu danda'a kan jedhu kanarratti hubannoo yoo humtan hawaasni akka itti yaada kenne kunis nu hordofaa waan jiruuf waan dhaga'e kana waan komate kana akka deebiirraa argatuuf maal jettu sin akka biiroo galii Oromiyaatti. Galatooma dhimma murtii taaksii yookaan taaksii murteessuun kuni aangoo heera mootummaatiif biiroo galii Oromiyaatiif fi mootummaaf kennamedha naannoodha. Dhimmoonni taaksii murteessuu kuni sirna lamatu jedhee dura kaasee jira. Taaksii kan murteessu sirna taaksii murteessuu kaffalaan gibiraa ofii isaatii taaksii murteessuu ofii isaatii beeksisuudha ofii isaatii kaffaluuti. Sirni aangoo nuti qabnu waan kaffalaan taaksii beeksisan irra deebinee murtii taaksiitiin ilaaluudha jechuudha. Asirratti maalirratti hundaa'ee murtaa'a kan jedhu namni sirriitti uummannis biiroo qabu galiin mootummaadhaan tooftaatti murtaa'u waa itti murtaa'u. Inni tokkoffaan sirna murtii taaksii galmeedhaan murteessuu godha. Taaksii mootummaadhaan galmeedhaan sirna galmeedhaan murtaa'a jechuudha. Kana jechuun kaffaltoonni gosa sadarkaa A, sadarkaa B fi sadarkaan caalu fedhiidhaan galmee qabatan bittaa isaanii nagaheedhaan gurgurtaa isaanii nagaheedhaan baasii isaanii galii isaanii nagaheedhaan godhanii hir'ifama seeraan taa'e wajjin yoo guutuu godhanii dhiyeessan wanti inni bitee fi wanni gubame galmeedhaan murtaa'a jechuudha. Kun sirna taaksii galmeedhaan murteessuuti. Galmeedhaan maal bitee maal gurguree galii meeqa argate galii waliigala isaa meeqa galii inni argate meeqa galii taaksii irratti bu'u meeqa taaksii mootummaadhaan immoo hir'ifamni seeraan taa'e irraan bahee booddee meeqa jedhamee sirna galmeetiin murteessuu jechuudha. Galmee qabachuu irratti nama xiyyeeffachuu qaba. Bittaa gurgurtaa isaa galmeedhaan hundeessee kaffalaan gibiraa waan bite dhokse waan gurguruu dhokse baasii isaa hundeessee sirna galmeedhaan murtaa'a. Dhimmoonni kun hojimaatti galmee murteessuu irratti mootummaadhaafis uummataafis kaffalaa biratti uumaa ragaa qaba waan ta'eef inni yeroo baay'ee komii ta'u. Yoo kumis ta'e sirna komiitti dhiyeeffatu qabaate akkasii ilaalamaa jechuudha. Sanada waan ta'eef ilaalamee sana sirrii yoo seera adda jiraatu jiraate akka buuf ta'a. Kan seera ala qabamee jiraate immoo akka kuuf ta'a jechuudha. Kun sirna taaksii galmeedhaan murteessuudha. Lammaffaan yoo galmee hin qabaanne ta'e sirni taaksii itti murtaa'u tilmaama galii guyyaa. Amma kan qorannoo keessatti agarsiisu, kan qorannoo kilaalee bakka baay'eetti agarsiisu, kan immoo biiroo galii bal'ina argisiisee jiru waa'ee tilmaama irratti iftoomina hin qabu, haqummaa hin qabu kan jirudha. Tilmaamni galii guyyaa kan geggeeffamu akka naannoo Oromiyaatti waggaa 9 geggeeffama. Tilmaamni galii guyyaa kan falaa gibiraa guutuu Oromiyaa jechuudha.
gaafa gaggeeffamu seektara garaagaraa irraa namoonni ijaarameeti kan gaggeeffamu. Biiroon galii hin geggeessu. Tilmaama galii guyyaa waggaa sadii hin gaggeeffamu. Biiroon galii Oromiyaadhaa ofiidhaa tilmaamee gurgurtaa isaa akkasitti mul'atu. Seera keenya keessa fooyyessinee jira. Seektoratu hirmaataa jechaadha. Biiroon daldalaa. Biiroolee gosa seektaroonni dhimmi ilaallatu koree ta'aniiti galiin achi keessatti koree ta'a jechaadha. Bakka bu'aan daldalaa nama lamatu keessa hirmaata. Tilmaama galii gurgurtaa guyyaa san haala isaa iddoo isaa ilaalee erga tilmaamni lafa kaa'aniin booda biiroo walitti dhiyeessu jechaadha. Biiroo galii tilmaama dhaabbatee tilmaama. Achirratti lama keessaa jechaadha. Iddoo kanatti rakkinni mataa isaa yoo jiraate koreen kun yoo ta'u guree jiraate sirna tilmaamni itti ilaalamu jira. Boordiin jira jechuudha. Kan walitti qaban kan ta'e kan bulchaa aanaa hoogganu jechaadha. Tilmaamichi sirraa jechaadha. Yoo dhuguma tilmaama humnaa ol ta'e. Inni biraa kan ragaadhaan yookaan gibira muramaa murtaa'u jechaadha. Kan hunda keessatti dhimmoonni sirriitti ilaalamuu qabu gatii gabaa sirriitti walitti murtaa'uu jira. Hundinuu waan qabatamaan lafa jiruu fi hanqina jirudha. Garuu kan hunda keessatti hanqina masii qabatu tokko yoo jiraate sirriitti furuu jira. Namni tilmaamnatti murtaa'ee guddaadha. Galiin natti godhamu rooti olii maal godha jedhu sirna hojummaata ifaatu jira biyyeessa jechaadha. Komii dhiyeeffachuu godhama. Komii dhiyeeffatee haqa isaasan biiroo galii koreen komii kutaan komiidhaa fi dhaanuu qabaa. Yoo ittiin qufne boordii deemuu qabaa. Boordii irraa mana murtii olaanaa mana murtii olaanaa yoo deemu mana murtii olii galaa ijibbaata Oromiyaa federaalaa fi haga mana maree federeeshiniitti deemee mirga sababsuu danda'a jechaadha. Garuu biiroon galii maal jechuu qaba. Kan nama akkasitti hojummaata qofaa osoo hin ta'in haqaan kennuu qaba jechaadha. Inni biraa gaaffii isin kaasaa jirtan kan bakka baay'eetti qabu gibira mana jireenyaati. Gibira mana jireenyaa Oromiyaa keessatti ol ka'ee humnaa ol ta'ee baay'ee kaasa. Gibira mana jireenyaa kaffalamuu qabu inni ol ta'e. Namni mana qabus hin kaffalu yoo ta'e. Kan qabus hin kaffalu yoo ta'e. Haqummaan taaksii dhagaa fi keessa gala. Namni mana kiraatas jirus hin kaffalu. Kan karaa hin kaffalu. Inni gamoo qabullee inni viillaa qabullee abbaa qabeenyaa gara jedhee kaffalu. Akkanatti biyya jijjiiru. Biyya jijjiiru kana namni mana hin qabne galii manaa kaffaluu hin qabu. Namni mana qabu immoo galii manaa kaffaluu qaba. Maaltu jira achi ga jedhu mootii dambii qorannee turre bara 2007 galii baatiif goroo jedhama jechuudha. Oromiyaa keessatti qorannoo kan geggeesse biiroo galii, biiroo misooma magaalaa, biiroo konistiraakshiniiti. Qoratanii ulaagaan galii mana jireenyaa tokko Oromiyaa keessatti magaalaa gosa magaalaa meetiroon jira, riijiyoon jira, muummee olaanaa guddattuu jiddu galeessa mana qopheessaa mana guddattuu jennee isa keessatti qorannoo hin taane. Maal agarsiisa ulaagaa isaa keessatti guddaan bal'ina lafaati. Galii lafaa tokko namni kaffalu Oromiyaa keessatti ulaagaan jalqabaa bal'ina lafaati. Bal'ina lafaa meeqa qaba manni isaa? Oromiyaa keessa gammaa kan jiru kaaree 500 jira, 440 jira, 660 jira, 200 jira, 500 jira. Bal'ina lafaa ulaagaadha. Kana jechuun maali? Abbaan 500 qabuuf 500 qabu qixxee kaffaluu hin qabu. Cubbuudha waan ta'eef, sirni limta waan ta'eef. Bal'ina lafaa ulaagaadha. Lammaffaan bal'ina manicha irra qubateeti. Manichi sun kaaree meeqa irra qubateeti. Ulaagaan qorannoo kan sirriitti ta'a jechuudha. Namni sirriitti hubachuu qaba. Caasaan keessa hubachuu qaba. Hin baay'atee fi xiqqaatee hin ta'amu dubbii. Bal'inni lafaa ulaagaa tokko jechaadha. Tilmaamni gatii kaaree tokko Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti meeqadha? Construction cost meeqa? Kaaree tokko meeqatu baasa? Simmintoo meeqa? Sibiila meeqa? Scientific hin qoratamaa. Isa ilaalama jechuudha. Kadastara ulaagaatti ilaalama jechuudha. Sadarkaan magaalaa ilaalama jechuudha. Sadarkaan magaalaa meetiroodha hanga mana qopheessa guddattuutti. Maaliif manni maa ta'eef kan magaalaa Shaggar keessa jiruu fi kan daangaa Oromiyaa keessatti mana dandabaatee jiru tokko wanti waan hin taaneef magaalaan ilaalama jechuudha. Kan inni kun ulaagaan gaafa ilaalamu haalli qabatama magaalaa ilaalama gosi manaa ilaalama jechuudha. Manni gosa maa irraa ijaarame? Mukarraa ijaarame, bulukkeetti irraa ijaarame, viillaadha, G+1, 2, 3 akkasii kan hunda ilaalla jechuudha. An galii naannoo keessatti galii mana qopheessaa gibira mana magaalaa qabu hin baay'ate kan jedhu kun gaafa natti ta'a jechuudha. Hin baay'anneedha. Akkasumas isin tokko si'a kaasu. Fakkeenyi magaalaa Shaggar keessa manni jireenyaa kaaree 500. Manichi jireenyaati kaaree 500. G+3 yookaan 4 achi olidha. Kaaree 500 qaba. G+2, 3, 4 akkas ta'adha. Gurgurtaan isaa kan inni waggaatti kaffalu. Kan inni waggaatti kaffalu qabu mana isaatiif G+1, 2, 3 dhaaf kan inni kaffalu qabu.
yoo xiqqaate 10,000 yoo baay'ate 5,000 kaffalu waggaatti gaafa guyyaatti hirtu namni abbaan qabeenyaa jireenya isaa fooyyee qabu kan hektaara kaaree 500 qabu kan mana G+2 3 haga 10 ofirraa qabu keessa jiraatu guyyaatti birrii 41 magaalaa sanii kaffaluu qabaa jechuun baay'inaati. Guyyaatti birrii 41 shaayii meeqaan dhugaa jira dibamee namni buna meeqaan dhugaa jira. Abbaan qabeenyaa hektaara kaaree meetira suurii 50 qaba kan mana jireenya isaa G+3 ol ta'e guyyaatti birrii 41tti yoo kaffale yookiin ammoo gadaanaa ta'e yookiin 31tti waan kaffaluu ta'e magaalaa Shaggar keessa. Tole galatooma gaaffii xumuraarra jirra. Gaaffii xumuraatiin rakkoo naamusaan waan wal qabatudha. Keessumaayyuu gara gadiitti qorannoodhaan akka argametti abbootii dhimmaa deddeebisutu baay'ata. Hojjetaan baay'een sababootuma xixiqqaadhaan abbootii dhimmaa rakkisuu, deddeebisuu, ifachuu kanatu baay'ata. Hojimaatni afeeru jira. Isin maal jettu asirratti? Hordoffii akkamii gochaa jirtu? Tarkaanfii maal fudhattu? Maal fudhattanis? Biiroo galii Oromiyaa keessatti bara 2016 bara 2017 keessatti maal hoogganna galii keessa kan jiru hooggansa bifa qorannootiin goonee galii Oromiyaa jijjiiruudhaaf waan sadi hoogganuu qabna jennee hoogganuu. Waan sadi galii Oromiyaa jijjiiratan waan sadi hoogganuu qabna. Tokkoffaan imaammataa fi heerummaa taaksii Oromiyaa keessaa qabu hojii fiizikaalaatiin hoogganuu. Hojiiwwan biiroo galii kan jiru hundasaa hojii xiqqaa hojii guddaa sun jedhee waan galii maddisiisu hunda walqixa goonee sammuu tokkoon waan hedduu hoogganuu jennee hoogganaa jirra. Lammaffaan kenna tajaajila biiroo galii Oromiyaa keessa jiru yoo hin hoogganne galii Oromiyaadhaa harcaati badhaasaa ta'e waan jiru. Kanaaf dhimma isin kaastan kana qorannoodhaanis adda baafnee kan qabnu hanqinni isin kaastan kana olitti hanqina jiru jiraachaa. Kanaaf hojimaa isaa tirsilee jira. Maal goonaa tokkoffaan leenjiidha. Namni beekee balleessaa jira moo osoo beekiin balleessaa jira jechuuf sammuu namaa jijjiiruu dirqama waan ta'eef. Jalqaba kaasee jira. Dandeettii raawwachuu osoo hin jiru. Leenjiidha. Leenjii naamusaa. Hojjetaa 7,800 hojjetamee jira. Naamusaatti. Yoo rakkoo naamusaa ta'e. Yoo rakkoo beekumsaa ta'e namni akka beeku. Yoo dandeettii qoratu. Gamuusa ta'e akka ga'u. Ogummaa ta'e akka ogummaa. Naamusa ta'e naamusa. Leenjii bal'aa jira. Kun sirna tokko. Lammaffaan sirna teekinooloojii fayyadamuudha. Hanna itti dhabamsiisu meeshaan guddaan teekinooloojiidha. Sirna gibiraaf taaksii sassaabbii Oromiyaa keessatti siktaas gochuun, teeleebirrii gochuun, baankii gochuun, e-taaks namni biroo dhufin achuma taa'ee dirqama isaa akka biroo dhufin gochuun, invoice namni bakkuma jirutti galii isaa invoice isaa akka argamu, kilaansii achumatti akka ifatu gochuuf teekinooloojiidhaaf hojii bal'aa jira. Waraanee miis lafa jechuun mana deemnee hammeessu. Kana meeshaan guddatti dhabamsiisu. Kanarra yoo darbe sirna itti gaafatamummaa tooftaa meeshaatti jiru jira. Mirkannoo jiru fakkeenyaaf. Hojii mirkannoo kan ootaroota keenya hojii isaan hojjetan irra deebiseetti laattu jira. Mirkannoon galmee isaa galmee baay'atee jira. Investigeeshinii yoo jira sirna dhimma ittiin baafatu. Jarri kun lamaa walitti mirkannoon mataa isaa naannoo 3,000 ol qubatti jira. Galmee hojjetaa kan hojjetan deebinee chee gochuu. Investigation kan dhukata immoo hojjetaan keenya oksoo kan kaffalaa bira oksee galmee 2,275 deemee jira. Kana hundi walitti qabdee gaafa laaltu galiin mootummaa argamuu qabu. Kan sababa ammas kaaftan akka isin jedhanii walitti dhufee argame naannoo biiliyoona 1.3 ta'a. Kanarra maal fudhattanii galmeen hedduu sadarkaan isaa kan naamusa ta'e naamusa dhiyaatee jira. Itti gaafatamummaan naamusa ta'e. Kan akeekkachiisaa ta'e sadarkaan badii isaa hojjetaa keenya baay'ee isaa achiis kennamee jira. Iddoo irraa kaasuu kan yoo ta'e iddoo irraa hojjetaa baay'ee kaafnee jira. Ulaagaa waan ta'e safartuu qabu waan ta'e kamtu akeekkachiisaa kamtu barsiisa barreeffamaatii ka afaaniitii kamtu sarara kaasuu sirriitti jiraachaa. Galmeen yakka naamusa 42 kan yakka 22 kan mirkana godhii namni 1,132 walitti hojjetaa yeroo walitti jiru 1,180 sirriitti gaafatamummaa ifaa ta'e kumaas ta'e. Kun qofti gahaa miti. Kun qofti gahaa miti. Abbaan Alangaa wajjin Komishinii Poolisii Oromiyaa wajjin sadarkaan badii isaa yakka kan ta'e hojiin bal'ootamaa jira.
keessoo keenya qulqulleessaa itti gaafatamummaa mirkaneessaa galii Oromiyaa tarkaanfachiisuun akka danda'amu hojii maqaabichaa jira kan jedhu qaba. Tol galatooma gaaffii koo xumureen jira tarii dhumarratti dhaamsa gabaabaa yoo qabaattan akka waliigalaatti dhimma sassaabbii galiif gibiraa irratti gabaabsitanii. Galii naannoo Oromiyaa milkeessuudhaa fi hawaasni mootummaa Oromiyaa caalaa dhaabbachuu qaba. Oromiyaa keessatti guddinni fiduu, misooma fiduu, badhaadhina fiduu kan danda'amu yoo kan jiraatedha. Guddina roga isaa fiduu fiduu, guddina dinagdee fiduun barbaachisaadha, galiidhaan finnaacha. Guddina siyaasaa fiduun barbaachisaadha, galii fidachaadha. Guddina dinagdee fiduu hawaasummaadha, kan eegumsa naannoodha. Guddina roga afurii. Misoomnis akkasuma roga afurii misooma dinagdeetu jira, kan hawaasummaatu jira, kan siyaasatu jira, kan eegumsaatu jira, kan hundaa fiduu kan danda'amu yoo galiin jiraatedha. Kanaaf uummanni caalaa dhaabbachuu qaba. Hanqina galii keessatti jiru caalaa kana jiru saaxiluudhaan wanta kaffalaan gibiraa sirreessuu qabu sirreessuudhaan uummanni hirmaatee mucaan dhaabbate galii naannoo Oromiyaadhaan haala gaarii sassaabnee jijjiirama fiduu dandeenyaadha. Kanaaf kun dhaamsa uummataaf kan dhaamudha. Inni lammaffaan kaffalaan gibiraati. Kaffalaan gibiraa Oromiyaa keessa jiru mirga dirqama isaa beekuu qaba. Namni mirga isaa beekinaan mirga kaffalaa gibiraadhaa gurguddoon 18 achi gadi damee kan baay'eetu jira. Mirga isaa beekuu qaba kaffalaan gibiraa. Mirga beekinaan hubate taanaan galii galchuudhaafis hanna jennuufis harka kennu jiru jechaadha. Nama mirga ofii beeketu waan sirriin kan fudhatu qaba waan ta'eef. Akkuma isa faallaa saniin dirqama isaa beekuu qaba kaffalaan gibiraa. Nagaa kennuu qaba. Galii isaa barbaadu ofii isaatii beeksisee dhufee kaffaluu qaba. Misooma mootummaa cinaa dhaabbachuu qaba kan jedhu qaba. Sadaffaan hooggansaa fi hojjetaa tokko dabaluu Itoophiyaan sadaffaa. Har'a guyyaan galii sassaabuudhaaf nu hafu 125 irra jirra. Ji'a sadaffaa. Galii bilee 125 jechaadha. Kanaaf ijaafu guyyaa hojii hafee guyyaa 80 ture. Guyyaa 80 fi kana immoo galiin amma mootummaan nurraa barbaadu ka hojii misooma piroojeektiin gurguddaan Oromiyaa bitamuuf deemu kun amma kan nurraa barbaadu irraa kaasee biliyoona 80 jechaadha. Guyyaa 80tti biliyoona 80 jechaadha. Kana jechuun guyyaa tokkotti naannoon Oromiyaa godina 23 magaalaa 23 aanaalee fi seektarri galii sassaabu guutuu Oromiyaatti guyyaa tokkotti biliyoona 8 tokko fiduu qabna. Kan hin danda'amu hin danda'ama. Wantoota galii kana nu harkaa caasuuf sababa ta'uu hin dandeenye maal akka ta'e qorannee biiroo galii kennaa caasaa kan wajjin marii bal'aa goonee itti hojii jira. Tokkoffaa sababa ta'uu hin dandeenye galii keessatti. Galii kiyyaa karoo kan harcaasee sababa kana jedhamee sababa ta'uu kan hin dandeenye tasuma kan hin barbaachifne tokkoffaan humna hin qabu aanaa kee humna hin qabu godina kee hin danda'u humna kootii olii kan jedhu sababa ta'uu danda'udha. Biiroon galii Oromiyaadhaa humna galii maddisiisuu naannoo Oromiyaadhaa ka aanaa hundaa kan godina hundaa qoratee godinaaf magaalaaf aanaa hundaa kan ga'ee jira. Humna galii maddisiisuu naannoo Oromiyaa keessa parsantii 60 sassaabaa jiru aanaan magaalli godina tokko illee jiru jira. Achi gadi kennamu jechuudha walitti. Kanaafuu sababa ta'uu danda'u. Humna galii qabuun sababa ta'uu danda'u. Rakkoo nageenyaa rakkoo adda addaa sirriidha ta'uu danda'a. Garuu sababa ta'uu danda'u. Beeknee hoosee waan ta'eef. Kana sababa qaban. Kanaaf yoo hojjanne sababni yoo dhiisne tooftaa geggeessummaa keenya yoo jijjiirre nagahee yoo hoogganne ragaa yoo hoogganne galmeessa kaffalaa gara yoo hoogganne murtii bal'aadhaan bal'ifneeti ji'a kana keessa yoo murteessine ji'a bitootasaaf eebla caamsa biiroon galii murteessuu qaba waa baay'ee oodiitii murteessuu qaba pirootii murteessuu qaba mirkannoo murteessuu qaba investigeeshinii murteessuu qaba komii murteessuu qaba boordii murteessuu qaba taaksii murteessuu wanti jedhamu yeroo jedhamaa kun bal'inaan murtaa'u jecha kuufama uumtaa kuufama galii jijjiiru yeroo isaa amataa jecha kanaaf an hooggansi keenya saba tokko hin tarreessin galii naannoo Oromiyaadha biliyoona 205 sassaabnee piroojeektii naannoo Oromiyaa keessa jiru osoo duubatti rakkisaba maallaqaatiif jedhee utuu hin dhaabbatin yoo keessaa baane uummata Oromootis mootummaan Oromiyaatis qabatamaan jijjiirama fidnee biyya ammoo akka utuun shakkii takka hin qabnu irratti mari'achaa ture kun baay'ee murteessaadha. Keessumaayyuu galii biyyattii akka naannoo keenyaatti akka guddatu gochuu irratti hojii nurraa eegamu hojjechuu akka qabnu hundumti keenya beekuu qabna jechaadha. Kanaaf hojii galii sassaabuu kana keessatti immoo qaamni tokko duwwaan hojii kana keessaa bahuu danda'u. Kanaaf qindoominni guddaa barbaachisaadha.
Kanaaf akka sektara keenyaatti kanaan duras qindoominni caasaa galii wajjin qabnu baay'ee guddaadha. Kanuma cimsinee akka itti deemnu barbaada. Dhaamsa dabarsuu barbaada. Kanaaf sadarkaadhaan qaamni jiru godinarra kan jiru magaalarra kan jiru amma aanaatti amma immoo magandaattis gad bu'eera. Caasaan kun qindoomina cimaa uumee dhimma galii kanarratti hojjechuu qaba. Amma galii gadi jiru seera alummaa naannoo sana jiru yoo akka gaariitti to'anne galiin keenya kan inni dabalee jiru jechaadha. Kanaaf sira akkuma ka'aa ture galii murteessuu keessatti illee sektarri keenya qindoominaan galii wajjin kan inni hojjechaa jiru guddaadha jechaadha. Kanaaf qindoomina kana cimsanii galiin kun karaa seera qabeessa ta'een daldaltoota kana gara seeraatti fiduudhaan akkamitti galii keenya guddisuu qabna kan yeroo irratti cimsee akka hojjechuu qabuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Tole galatooma hordoftoota keenyaa dhimma sassaabbii galiif gibiraa irratti marii qabaachaa turre asirratti xumurreerra sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaan tura keessummoonni keenya guddaa galatooma.